Way mucayyoon inuma bareeddi ani haa bareedu. Facebook irra gadiin gadhiiftu an gadi buuse suuraan isii kunoo baay'ate silkii kiyya keessa kunoo baay'ate way inuma bareeddi yaa tokkittii kana jechuudha haadha manaa kiyyaatuuti naa goote waa biraatiin qabdu waa biraatiin cimqu akkuma ittiin jaallachuu danda'ame jaalala kiyya akkamitti ibsadhaaf dhaqee haay bareeddu sin jaalla na jaallatti yoon akkas jedhee nan sodaadha soommoo nan sodaadha akkas jechuun nan sodaadha baay'ee natti ulfaata way inuma bareeddi mucaa way kan gochuun danda'a. Mee obboleettii kiyyattan bilbilee gaafadha. Dubartiin mala dhabdu jedhanii mitiire obboleettii kiyyattan bilbilee akkuma ittiin jaallachuu danda'a baqqaan jedhaan mala tokko naaf dhooftu. Haaloo. Haaloo. Akkam nagaa jirtaa obboleettii tiyya qaalii. Nagaa galata rabbii akkam obboleessa koo. Ani nagaadha akkamati hojiirra jirta natti fakkaata. Hojii waan ture nama bilbilli takka yinaan kaadhee bulluufe meeshaalee manaa. Yaa obboleettii tiyya har'a waa tokko rakkadhee sitti machuun dhufe na gargaare ishii. Maal rakkatte maanni? Mucayyoo tokkon jaalladhe beektaa. Baay'ee tokko miidhagdi yaa obboleettii kiyya hirribni na qabuu dide. Eessatti argite? Facebook irratti argee beektaa suuraa yeroo baay'ee Facebook irra gadhiiftiin Facebook irratti argee adii gaafadhee beektaa. Walaa soofsiistanii jirtu erga wal barte yaa soofsiistanii? Misenjeraan naqee haay jedhanii naannaa deebiftee achumaan bilbilee fi waliin haasofnee akka jaalallee hin qabne natti himteetti. Akka jaalallee qabdu sitti hin qabne sitti himte? Jaalladheen beeku naan jette. Akkas taanaan bareeda maarree? Duuba akkam godhinaan jettare yaa obboleettii kiyya. Haasofsiisiti ulaagaalee isheen namarraa barbaaddu kan shamarri tokko dhiira akkamii akka barbaaddu sitti himuu dandeechi. Ati immoo yeroo ishii sitti himte san dhiira ishii barbaaddu san taate fi dhiyaachuu qabdaa fi haala sanii wal jaalachuu ni dandeechu. Akkasiin jaallattuu irraa gaafadhee baree dhiira akkasiin jaallattuu sana ta'uudhaan ofii kooti. Akkas ta'e mul'achuudha akkasiin jaallattuu sana. Nama ishiin barbaaddu san taate mul'achuu fi qabda maaliif shamarri tokko waa baay'ee namarraa barbaaddi. Kanaafuu immoo nama ishiin barbaaddu san ulaagaalee ishiin nama sanirraa barbaaddu san guuttee fi argamtee fi hojjette si jaalachuu dandeessi. Hayyee galatoomi gaanaaf jiraadhu obboleettii kiyya qaalii bakka ishii gaafadheetumaan dhiira akkasiin jaallattuu sana ta'ee mul'adha bakka kana booda na jaallatti. Haaloo. Jirtaa bareeddu akkamati? Bareedduudha na beeksisi bira akkam? Nagaadha galata rabbii eeyiftuu? Abeet. Amma dura nama jaalladheen beeku naan jetteemi? Lakkeen jaalladhee. Baay'ee bareeda. Osoo dhiira jaallatte immoo dhiira akkamii jaallatta? Dhiira bifa akkamii jaallatta moo dhiirarraa maal jaallatta ati? Dhiira akkamii si marara? Kan maqaan isaa Molaataa, anis Qarcabaa, hidhiin isaa kan eessa ga'us hin jedhu, kan hidhiin sharaafaa. Maaliif ati garuu dhiira akkanaa jaallachuun kee? Waan qanna'uuf namni biraa na jalaa hin ilaalu. Anis yeroo san kiyya jedheen waan amanuuf nama miidhagu immoo shamarri jijjiiramaa hin janajjanti. Osuma dafanii sirraa fudhatu. Kanaafuu nama akkasii isaa filachuu naa wayyaadee. Yaadni siinaa galeera. Gaafa dhiirri fokkataan isii fuudhe lammata dubartiin biraa dhiira sana ilaaluu hin danda'u. Bamanaa sirriitti jaallatte jechuudha. Intala kana argachuun qaba maarree gaa. Yookaan kanaan ofirraa cabsaa yookaan kanaan ofirraa cabsaa. Hidhiis bal'ataa jettee hidhii bal'aa kanaan ofirraa bal'isaa. Rifeensaas ammaaf immoo kanuma ofirraa haadaa. Sana booda intala bareedduu sana argachuuf deema jechuudha. Yaa Rabbi!
mana jaallachuun neetu gaala. Mee suuraa waastaappiidhaan hin kan ergaa. Mana jaallatti gaa kunoo kanatti bareedne naafi. Way suuraa ergeefin ture waastaappiidhaan onlaayiniin jirtu ture. Yaa Rabbi dhufteetti laata dhuftee maal jetti laata? Akkuma siin jettu waanoo suuraa akkuma siin jettuuti. Iftuu kunoo jirti yaa. Rekoordiin kiyya maal jedhame mee? Iftuu suuraan kiyya kana gaa siif ta'eera akka siif ta'u nan beekaa abdiin qaba. Annamuma akka ati feeteeti silumaa Manni kun seexana nama haaraa nama akkanaa hin fedhu baadiyyaatti ammoo waan biloofisi godha. Manni kun akkanaa kun. Manni namni akkanaa manni kun suuraan akkanaa ergite suma moo sila nama akkanaa hin fedhu baadiyyaatti ammoo waan biloofisi godha argaati abbo.